Gosa barnootaa hundumaa jalqaba ammaatti A+ kan itti fidde. Adama Science Technology University tufanii barumsa na laatu. Garuu barumsa isaan laatan keessaa kan hin jaalladhu tokko iyyuu hin jiru. Kan hin jaalladhu Finfinnee iyyuu hin jiru. Itoophiyaa keessa hin jiru. Waggaa dhufu International Center for Theoretical Physics Trieste magaalaa bareedduu Italii keessattidha. Waggaa tokkoof kan hin baranne booda immoo MITtti waggaa 5 PhD argadheera. Digirii lamaan kan itti eebbifamte. Filosoofii mataa kootiin fakkeenyaaf yookiin akka gadaa filosoofii fa'aa. Tofii gosa kan beekutti digirii jalqabaa fudhattee digirii lammaffaadha kan fudhattu yookiin maastersii jechuudha. Akkamitti digirii jalqabaa irraa digirii sadaffaa? MIT University isaa acceptance rate isaa naannoo %5 nama dhibba keessaa 5 caalaan fudhatuun qeerroof qarreen keenya baay'inaan barumsa irra turre. Isuma dhugaa dubbachuuf qeerroon Oromoo tokko tujar carraa gahaa qabaate amma argadhe kana seema xiqqoo kana jechuudha. Seema xiqqoo kana tuun argatee wanta inni ta'uu danda'u bakka nan bu'a jedhee yaada kanatti nan gammada. Yaa qarooma kuush jennee haasofnanii. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtanitti nagaan koo isin qabachaa ilataa labataatii YouTube chaanaalii nuti seekirraa. Egaan guyyaa irraa kana qophii addaatiin walitti deebinee jirra. Qophii koo guyyaa irraa kana keessattis nama baay'ee qaxalee ta'e tokko isinii qabadhee dhufeera. Egaan turtii keenya guyyaa irraa kana keessatti waa'ee barataa kanaa bal'inaan haasofnaa jechuudha. Yoo manumatti hordoftan akkasiin barumsa gahaa irraa argattan abdii guddaan qabaa nu faana turan jedha. Tolee daawwattoota keenya guyyaa irraa kana barataan isiniif qabadhee dhufee barataa baay'ee akka biyya keenyaatti namoonni baay'een hin beektu caalaatti garuu ofiisaas of beeksisaa eenyudhaati daawwattoota keenya wajjin wal bari. Raajesh Shanaafin jedhama. Gidaamii jedhamutti godina Qellem Wallaggaa Oromiyaa keessaa jechuudha. Amma kutaa 8 mana barumsaa Abdii Borii jedhamutti baradhee isa dura mana barumsaa Kingdom of Wisdom jedhamutti kutaa 4 baradheera kanaaf gidaamii Abdii Boriitti baradhee achi booda kutaa 8 yeroon fixu qabxii ariifiin fidee kan ministirii jechuudha. Sababdee scholarshipii waldaa misoomaa Oromiyaatti mana barumsaa bultii addaatti argadhee kutaa 9-12tti achitti baradhee achi booda immoo Adama Science Technology University Schoolii Applied Natural Science galee achi Applied Maths fi Applied Physics jedhanii double major godhee amma eebbifamee jechuudha. Turtii ati astuu keessatti dabarsitee akkam ture? Akkamitti kan itti dabarsite waggaa arfan kan? Astuun naaf baay'ee gaarii ture. Yeroo waan tokko duwwaan na aarsa ture. Amma xumuroo kootiin kan hin baay'ee gammadu jechuudha. Yeroo hundaa gaafanii ijoolleen na gaafatu akkas. Injiinaringii barataa iskuulii kam jirta? Injiinaringii miti nyaa. Appilaayidii naan jedhu. Na aarsa fiiziksii nyaa. Okay, appilaayidii jechuudha naan jedhu. An fiiziksii teoreetikaal fiiziksii jaalladha malee appilaayid fiiziksii jaalladhu. Jalqaba gaafan galu garaagarummaa fiiziksiitiif appilaayid fiiziksii sirriitti hin beekun ture. Amma astuu keessatti kan jibbaa ture kana duwwaadha. Kanarraa kanaaf waaqaaf galata sirriitti natti toleera. Tolee egaa ati akka namoota kaanii miti digirii lamaan kan itti eebbifamte dhaabbata kana keessaati. Isa duwwaa yoo osoo hin taane seenaa dhagaamee hin beekne digirii lamaan eebbifamuu duwwaa osoo hin taane gosa barnootaa hundumaa jalqaba ammaatti A+ kan itti fidde. Wanti kun akkamitti kana hundumaa fiduu dandeesse? Otuu gaaffii kee isiin deebisanii wanta waan clarify gochuu barbaada waan namoonni baay'een dogoggoran. Inni digirii lama miti kan hin baradhe. Digirii tokkodha. Meejarii kootu lamadha. Akkas jechuun koorsii warra maatsii silaa fudhachuu qaban hunda isaa miti kan hin fudhadhe. Applied Physicsii main meejarii kooti kan hin gale Departmentii Applied Physiksiiti. Irraa garuu koorsii 12dha kan hin maatsii irraa fudhadhe. Akkas jechuun namni meejarii maatsii tokko maatsii beeka jechuudhaaf koorsii inni fudhate qofan fudhadhe malee isaa waan guutummaa isaa warri digirii fiiziksii fudhachuudhaaf waan ga'u miti. Achirraa kana isa lammaffaa immoo waan hundaa dura waaqayyoon galateeffachuu barbaada. Fakkeenyaaf theoretical physicist ta'uu barbaada. Akka theoretical physicistiitti nuyi fundamental realityidhaa fi basic mechanism university kan nuyi qayyaban. Yeroon akkas jedhu waan waaqayyoomee qayyabannaan wanta waaqayyoo hin uumne miti kan nuyi qayyaban ofii keenya uumuu sababii hin dandeenyeef. Lammaffaa immoo amma nuyi eeyyame duwwaadha kan nuyi qayyabannus amma inni beekumsa nuyi eeyyameedha. Akkuma kanaa akkuma uumama keessatti gaafa qayyabadhu waan waaqayyoomee duwwaan qayyabadha. Garuu akka saayinsiitti immoo qayyabadha. Ammas gaafa milkaa'ina yoo hin jedhee jechuudha. Qabxii koofaa kana haasuuf jedhu wanti numsaa waan waaqayyoo godhe fedha waaqayyoo sababii ta'e wanta inni ta'edha. Kanaaf waaqayyoon galateeffadha. Yoon akka yaada namaatti ibsuu yaalus isa kana irraanfachaa tun ta'in akka namaatti sababii haasuuf nu fedha. Amma gaafa si deebi'u gaaffii keetti tokkoffaa double majorii gochuun koo baay'ee na fayyadeera. Akkasidha. Koorsiin maatii keessaa fudhadhu baay'een isaa physical intuition barbaadu.
Ana fiiziksii keessatti gaafa ni konseptoota babbaradhu maatii irratti akkanii warra abstiraaktii ta'ee reyaalitii keessatti maal akka isaan fakkaatan na agarsiisa. Fiiziksii immoo gaafa barattu konseptii xiqqoo si ulfaatan isteeppii itti darbuudhaaf maatiin si barbaachisa. Akkamitti beektaa akkuma ammas ilaalee yoo jiraate jiranii isteeppiin tokko akkasitti wal caaleera. Asirraas jaappii goota turte yoo ta'e gaafa du'aalii godhu akkas wayitee jechuudha. Gaappii gidduu naa ta'e isteeppiin haadha dhibbise. Inni baay'ee na fayyadeera. Kana alammoo inni nama hundumaa gorsuu barbaadu ofii kootiifis akka milkaa'ina kootii tokkotti kan ilaalu anaaf barumsi nan jaalladhaan. Jechuun paashinii kooti. Qabxiidhaaf fedhee yookiin immoo akkas kanan ittiin argadhaa maal jedheetu hin ta'in fiiziksiin natti tola baqa. Gaafan konseptii wayii dubbisee hubadhu na gammachiisa. Naa yeroo hundaa gaan koorsii tokko fudhu kan model algebraa yoo ta'e namni model algebraa barate tokko maal baruu qaba asa jedhu yaadan. Maleessa qormaata qabxii fideera miti. Inni immoo qabxii caalaa xinnoo istaandaardii isaa olaanaadha. Yeroo hundaa sanaaf gaafa deemtu gaariidha. Deebi'ee immoo akka kamisiin jedha wanta xinnoon akka gufuus taaniif haadhaafis gaariidha. Innaa walumaa galaa waaqa gaditti jaaladhee barachuun koo shoronaa qaba. Akka yaada kee irraa hubadhu kanatti barumsa sana gatii jaallattee barattuufidha kanatti akkas qabxii fiduu dandeessu jechuudha. Maaliifi akka amma haasaa turte kanatti baay'ee of laatteeti kan itti wanta sana dubbisaa turte. Caalaatti qabxii caalaa immoo dandeettii wanta sana of keessatti guddisuu jetteeti. Gaariidha. Tole ati utuu gara mooraan seenin duraa qabxii ati kutaa 12ffaatti galmeessiste qabxii olaanaa ture akka biyyaatti jechuudha. Akka biyyaatti sadarkaa 2ffaatti fakkaata. Na yeroo qabxii 647 kan itti fiddee qabxii olaanaa kanaan maybe scholarshipii argachuu dandeessa turte. Kana malee immoo fiildota guddoo galuu dandeessa turte. Itoophiyaa keessaatii iddoo babbareedoof akka Finfinnee fa'aa barachuu dandeessa turte. Isaan kana dhiistee garuu fiildii appilaayidiidha kan itti baratte. Sanyii mooraa astuu keessatti jechuudha. Isa kana akkamitti filattee xixiqqoo ishee daawwattoota keenyaaf ibsi. Dhugaa isaa dubbachuuf yaani sababii sukkaara dhukkubuu fi durii kee fiiziksiin galaa jedhee yaaduun ture. Meedisiniin barachuu barbaadan ture. Intarneetii ta'ee indookrinooloojii qayyabadhee sabooddee gara dhukkuba sukkaaraa kanarratti hojjechuudha kan hin barbaadu ture. Garuu durumaa kee maatiin jaalladha baay'ee. Yeroo kutaa 11 ga'uudha sirriitti gaafa waa'ee kwaantem mekaaniksii keemistirii keessatti barannu kan waa'ee fiiziksii jaallachuu jalqabee jechuudha. Sabooddee gara kutaa 11ffaa seera lammaffaatti kan sirriitti murteessee fiiziksii galuu qabu. Akkasuma fiiziksii galuu koo iyyuu murteessee sababii piroospektiin fiiziksii Itoophiyaa keessatti gaarii hin taaneef saayinsii barachuuf barbaaddee waan gaarii hojjechuu barbaaddee garuu haalli biyya keenyaa sanaaf mijataa sababii hin taaneef inni ulfaata ture nama sodaachisa ture. Anis nan yaadadha yeroo sana ijoolleen 600 nama 96 ture. Civil Service University Finfinneetti jechuudha naannoo CMC'tti US Embassy Ministeera Barnootaatti hojii waliin ta'uudhaan leenjii guyyaa 5 nuu kennuuf walitti nu qabanii turan. Achitti ijoolleen baay'een haasofsiise baay'een isaanii yookiin fiiziksii jaallatu yookiin maatii jaallatu yookiin kompiitar saayinsii jaallatu. Baay'inaan jechuudha parsantii 80 ol. Garuu sodaatu Itoophiyaa keessatti barachuu. Ani iyyuu baay'ee kutaa 12 ga'ee mayyuu fiiziksii Itoophiyaa keessatti barachuu baay'een sodaadhaan ture. Yoon Itoophiyaa keessatti baradhate medisinii man baradhaa achi hojii argachuudhaaf xiqqoo sekiuriidha disipiliinii xinnoo kabajaa qabuudha hawaasa biratti akkas odeeffannoo irratti bakka waan jaalladhu barachuu naa wayyaa jedhee murteessee kan inni Adaamaa Yuunivarsiitii galeef immoo yeroo sana Adaamaa Yuunivarsiitii jiran keessaa astuun jechuudha. Rileeshinii biyya alaatii wajjin hariifii qaba jedhee yaada. Jalqaba gaafan ture kutaa 10ffaa baradhu waa'ee scholarshipii waan akkasii yaaduun ture. Qabxii maarii fi fiduudhaaf rakkanna turre. Sababni amma gaafa qabxiin koo deebi'ee dhufee namoonni waa'ee keenya haasoo jalqabanitti waa'ee alatti barachuu iyyuu yaaduun ture. Sababni kanaaf illee natti ulfaatee ture ergasii erga yuunivarsiitii galee yaaluudhaaf immoo waggaa koo keessatti gubuu hin barbaanne. Waggaa tokko asitti baradhee dhiisee kee haaraatti fufuu hin barbaanne. Adaamaan immoo biyya alaa keessumaa yuunivarsiitii Kooriyaa keessa jiran akka kaayist fa'aa poosteek fa'aa wajjin rileeshinii sababii qabuuf momentum of understandingii waliif fafarramanii tariyooni Adaamaa Yuunivarsiitii dhufee qabxii gaarii hojjedhee tiraansferii na gochuu danda'u. Asitti waggaa tokkoffaa baradhee achitti waggaa lammaffaa baradhee fufuu nan danda'a. Abdii jedhuun ture kan hin galee garuu akka yaada hin taane asumatti hin xumure. Tole akka kanatti filattee garuu caalaatti fakkeenyaaf amma saasaa kee ammaarraa kan hubadhee ijoolleen gara fedhii isaaniitti kan isaan galuu qaban akka tamma haasaa turte kanatti jechuudha. Jechuun ijoolleen boodaan dhufaa jiran kuni dhiibbaa naannoo irratti jiru kana akkamitti cabsanidha kan isaan waan mataa isaanii barachuu qaban. Asirratti baay'ee na haasa'uuf sodaadha. Ani ofii kootii jechuun gobozii ta'ee duwwaatu hin ta'in waan baay'eedha carraa warra kaan caalaa kan hin qabu. Tokko odaatti barachuun koo baay'ee na fayyadeera.
qabxii magaarii achitti fiduu koo duwwaa tuun ta'in achitti sababiin baradheef namoota wajji wal baruu waan akkasitti qoosii jiranii utuun gara baadiyyaa faatti baradheera ta'ee Oromiyaa fa'aa keessaa gara durii faatti jechuudha gidaamii faatti informationii faatti dhiyoon jiraadhuun ture ta'a. Bikaan waa'ee fiiziksii faayyoo akkasitiin sirriitti baruu fadhiisuu nan danda'a ta'a. Akkas waa'ee fedha kootii sana sirriitti shurii ta'uu fadhiisuu nan danda'a waan baay'ee jiran. Hundaa ol garuu anaan kan na fayyade kan inni nama biraan akkas gochuu qabadhe kan inni murteessineef jechuudha tokkoffaa waaqayyo fagalatu nama biraa yeroo baay'ee feevarii baay'een qaba. Jechuun namoonni barsiisonnis namoota bakkeetti argus amma gobozii ta'e walitti gobozii godhanii na yaadu. Inni immoo iddoo baay'eetti na fayyadeera. Lammaffaa immoo amala gaarii waaqayyo naa kenne jedhee yaadu keessaa tokko ofii kooti. Waan sirriitti hin ekspeektii godha garaa koo guutuun hojjedhaaf. Garuu riizaaltiin isaa gaafa hin dhabus hin gaddu. Na yeroo baay'ee immoo ijoollee gaafa ilaalu waan tokko gaafa fuulduratti abdatan akkaataa isaaniitti jarra kaa'atanii nan sodaadhaaf. Fakkeenyaaf nama fiiziksii akkam jaallatu iyyuu fiiziksii asitti Itoophiyaatti baradhu jedhee gorsuuni baay'ee manatti ulfaata. Jechuun riiskiin ofii kootii fudhee baqa. Fakkeenyaaf tiyoortikaal fiiziksiin barachuu barbaada garuu appilaayid fiiziksiin baradhee irratti duwaal meejariin godhee gaafa duwaal meejarii gochuu fedhu qabxiin koo gadi bu'uu danda'a sodaachuu faana danda'an ture. Qabxiin koo gadi bu'eenaan immoo qabxiin koo duwaalii godhee gadi buusaarra immoo fiiziksii maan qabxii gaarii qabaadhee ba'uu faawwayya ture gara fuulduraatiif jechuudha. Riiskii akkasii faan fudhadhe. Jechuun bakka kufaatiidhaa fi of qopheesseera. Kufaatiidhaaf of qopheessee jechuudha. Na ijoolleen baay'een immoo haala baagiraawundi isaanii ta'uu danda'a, haala maatii ta'uu danda'a. Kufaatiin riiskii gochuudhaaf riiskiin fudhadhe sana jechuudha fudhachuu dhiisuu danda'u. Amma walumaa gala kan jala muree jedhu fiiziksii Itoophiyaa keessatti barachuun baay'ee ulfaata. Keessumaa immoo expectii gootee jechuudha gireedii nan fidaa akkasa booddee doorii fi naqaa yookiin kana irratti hojjedhaa jettee garuu yoo dhuguma namni fiiziksii jaallatu tokko jiraate sirriitti garaa isaarraan jaallatee fiiziksii baruu isaa duwwaatti hin gammadee yoo ta'e garuu faayidaa sababii fiiziksii ariifiitti hojjete yookiin immoo kana kanaan dhufu waa'een isaa baay'ee hin dhiphisu yoo ta'e amma fiiziksii sanaa agalanii jedha. Kanarraa kan hafe garuu riiskii guddaadha jechuun tokko fiildiin itti barbaadu akka garaa keetiitti hin jiru. Fakkeenyaaf appilaayid fiiziksii baradhee fixeera. Adaama saayinsii teekinooloojii yuunivarsiitiin tuffanii barumsa naa laatu. Garuu barumsa isaan laatan keessaa kan hin jaalladhu tokko iyyuu hin jiru. Kan hin jaalladhu Finfinnee iyyuu hin jiru. Itoophiyaa keessa hin jiru. Sigalee ammas ijoolleen dudduuba jiran baay'inaan amma kan appiiliitti godhu kan isaan jaallatan fiiziksii keessaa gara ispeesii kana astroofiiziksiidha. Amma immoo tiyoortikaal fiiziksii keessaa akka koofaa yoo jiraatanii deebi'ee immoo si'ana kan kaka'aa jiran kwaantam kompiitingii fa'aarratti. Amma kun hundumtuu amma siin jedhu kun Itoophiyaa keessa hin jiru. Garuu ofii isaaniitti ofitti fudhatanii nan baradhaa sakrifaayisii barbaachisu nan godhaa jedhanii galu yoo ta'e hagalanii jedha. Na akkasidha. Natti ulfaata kanaaf hidhee namaan fiiziksii galaa akka koo jechuun. Hanqinni sin jira biyya. Sirriitti jira. Tole haa ta'u gaaffii koo gabiraatti gaafa darbu fakkeenyaaf namoonni baay'een barattoota qaxalee kan isaan ekspertii godhanii yeroo hundumaa hirriba dhiisanii baay'ee dubbisuu laayif isaanii hundumaa sooshaal irraa butanii everything bakka gara dubbisaa isaaniittidha. Isti jireenya raajii akkamitti akka itti deddeebitu akkam ture? Akkamitti waggaa arfan kanas ta'e yeroo kutaa gadii dabarsaa turte? Dur baay'een taphaadhaan ture. Kubbaa fa'aa nan jaalladhan ture. Amma kutaa torbaffaatti sirriitti taphadhaa. Achi kutaa torba yeroo gahu garuu sukkaara na dhukkubee danda'ee faan fiiguun ture yeroos gara baadiyyaatti gidaamii magaalaadha garuu baadiyyaadha. Namni waa'ee dhukkuba sukkaaraa fa'aa beekuun turre utuu narratti hin baramin baay'ee narra ture baay'ee na hubee ture. Yeroo sii ka'ee ispoortii fa'aa jechuun anniisee akka nama guddummaatti dhufe tapha mana keessaa fa'aa jechuudha. Daamaa fa'aan jaalladhaa akkas na falmii baay'een jaalladhaa. Namatti qoosuu nan jaalladhaa. Ergaa odaa gallee immoo odaan beekamaadha. Warra ijoollechi keessaa sirriitti beeku dubbisa gara caalu. Garuu tokko kan barumsaaf gaariin kan hin yaadu jechuudha. Saatii 24 dubbisuu hin ta'in saatii 24 kondiishinii barumsaa keessa jiraachuudha. Kun kutaa 9 kee hanga baradhetti doormii keessa hin jiruuf yeroo hundaa kana keessa hin jiran hin baane. Kanarraa kana saatiin dubbisuu namni caalaa kan hin keeree godhu muudii barumsaa keessa jiraachuudha. Na yoo edelee laafuuf raajii barbaadde jechuudha guyyaa koo yeroo hundaa saatii 11tti hin ka'a yookiin ispoortiin hojjedhaa yookiin baaybiliin dubbisaa yoo qormaatti jiraate immoo ganama keenya shamaddaadha. Sababdee kilaasiidha yaa. Achi as deebinee misaa fa'aatti immoo lataa fa'aa biinii fa'aa yoo jiran buna dhugaa. Saasii tokko wayiifaa ta'e nyaasofna. Sababdee nan dubbisa gidduutti garuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kilaasiidha saatii 4 walakkaatti baay'oon ta'e amma 5 walakkaa misaa nyaachuuf adeemutti nama dubbisa. Galgala garuu tiipikaalii saatii 4 walakkaadha hanga 5 caalaan turu nan dubbisa. Okay. Jechuun fakkeenyaaf
xinnoo ishee adda anatti yoo ta'eera jechuun sa'aatii afuritti rafte jechuun xinnoo ishee amala. Sa'aatii dheeraadha kan dubbifamu jechuun yoona bakka beekamaan biyya keenya keessattis ta'ee barattoonni goozii kan isaan fayyadamanii sa'aatii dheeraa dubbisuudha. Sa'aatii dheeraa dubbisuudhaan wanti argamu jira moo sa'aatii gabaabaa akkamitti dubbisuu maqabama dubbisi akkam ta'u. Achirratti tokko ani kan inni baay'ee xiqqoo jedhamu garuu sirriimatti dubbisaa tokkoffaa yaani akka ijoollee isaatii baay'ee hin gubuun guyyaa fa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila fa'aarraa yeroon deemu fa'aa yeroon firii ta'u fa'aa feesbuukii caalaa wikipeediyaa fa'aan galaa yookiin immoo pdf baadhiin deema tooppikii waan dubbisuu danda'u sana nan ilaala. Qayyabannaan jedhamu garuu haayilaayit isaa beekan. Sababni gaafa qayyabannaadhaaf ta'an fakkeenyaaf amanii gaaffii tokko solvii gochuurraan ka'a. Malee ganaa muudii keessa galuuf hin rakkadhu. Innaa haala koo kanarratti hundaa'ee ijoollee biraa gaafa tilmaamu garuu sa'aatii qayyabatanii haala sa'ii waa'ee barumsaa yaannee fi sa'aatii sana muudii keessa galuuf baay'eetti fudhata. Inni sa'aatii baay'eechi butanatti fakkaata. Dursitee waan tokko dursee yeroo hundaa utuu dubbisuun jalqabee maal akkan dubbisuu jedhu maal akkan iddoo kam akkan qabachuu qabu waan akkan iskiilii kam akkan sa'aatii sanatti divilooppii gochuu qabu dursee qophaa'ee harsee hin ta'u. Lammaffaa immoo inni sa'aatii afurii walakkaan gashanii dubbisa kan isin jedhu sa'aatii qormaataa fa'aa yookiin sa'aatii barumsaa duwwaa miti. Waggaa guutuudha. Akkas jechuun gannafaan ji'a 3-4 sana numa dubbisa. Inni dhaqee kompenseetii naa godhaa jechuudha. Yeroo baay'inaan koorsii 1-2 fa'aa dursee nan fixa. Kan biraa immoo gidduutti kaastee turte sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Sooshaal miidiyaa baay'ee fayyadamtu maal? Nan fayyadama. Ofii kooti postiin godhu garuu ofii kooti nan hordofaa. Naan sooshaal miidiyaa ni fayyadamtee naan gar malee gaarii natti fakkaata. Keessumaa anaan paashinii fiiziksii tiyoortikaal fiiziksiin jaalladha. Ndaa'um kan inni ofitti gaabu fiiziksiitti ekseelii gochuuf tun ta'in kan inni hojjechaa ture sababii koondishineesii ulfaataa ture paashinii fiiziksiidhaaf qabu eeguudhaaf inni hojjechaa ture jechuun akka fiiziksiin jibbineef rakkachaa ture. Fiiziksiitti ekseelii godhee waan gaarii hojjechuu caalaa jechuudha. Innaa achi keessatti akkan isinitti jalqaba jalqaba jechuudha. Applied physics kan hin baradhe. Applied physics fi theoretical physics baay'ee adda adda. Koorsii warradhaman amma waggaa 3 jalqabaatti kan nuyi barannu almost tokko garuu waggaa arfaffaatti guutummaatti koorsii applied physics duwwaadha kan hin baradhe. Garuu immoo kan dreaming kooti theoretical physics dha sababii ta'e baay'inatti ulfaata ture. Isaa ol immoo kan baay'ee na rakkisu ture barsiisonni koondumtuu applied dha. Waa'ee theoreticaliin beekuu caalaa immoo fedha isaan qaban. Barsiisonni goggobozii baay'ee gaggaariin jiru gibbii keessa. Garuu hundi isaaniiyyuu gara riisirchii isaanii irra na harkisuu barbaadu. Ani immoo paashinii kodhiisuu hin barbaadu. Isa kanaaf kan hundaa ol baay'ee na fayyada tiwiitariidhaan. Tiwiitari irratti koominitiin akadeemii haarii fi jira warri fiiziksii baratanii barsiisonni aktiiviidha achirratti. Isaaniin faagaa hordoftu jiranii beekaa otuun jaalata akka hiriyaa keetiifaatti yaaduu jalqabdaa. Na sooshaal miidiyaan baay'ee gaarii jechuumaaf maanejiif gochuu qabdaa waan simmeetii keetta piilii godhu naamii yookiin waan saayitii kee gubutuun ta'in sirriitti nama fooloo gootu adda baastee karaarra deemuu barbaaddu irra namoota sana yoo fooloo gootu gaarii natti fakkaata. Sooshaal miidiyaan nan fayyada. Jechuun limiit gootee fakkeenyaaf wanta fooloo gochuu qabdu wanta hordofuu qabdu adda babbaastee jechuudha. Malee sooshaal miidiyaan itti fayyadamu. Jechuun attentionii sanaaf akka waan sanatti miti jechuudha akkuma yeroo hundumaa keessa zabzafamanii waan sanatti miti. Shi gaariidha. Caalaatti garuu jechuun kan inni sirraatti dhagee barattoota kaam caalaa kan itti caalaatti goozii yookiin immoo qaxalee taatee muudii barumsaa keessa gatii turtuuf jechuudha guyyaa guutuu. Jechuun sa'aatii hundumaa qayyabachuu kootu hin ta'in Intirani bakka wanta barumsarra na figeessu baay'inaan hin godhu. Sa'aatiin boqochuu barbaadutti nan boqodha garuu barumsarraa fagaadhee booddee akka itti deebi'u natti ulfaatutti hin ta'u. Yeroo gaafa qayyabachuu fedhu waan yaadaa turedha. Soodii kallattii maan keessa galuu akkas jechuudha. Tolee itti fufnee immoo jechuudha kan inni gaafachuu barbaadu amma tolumatti digirii jalqabaa kee xumurteetta qabxii gaariitiin xumurtee digirii lammaffaa keessatti itti fufuu barbaadda yookiin immoo maal barachuu barbaadda itti fuftees? Akkasitti backgroundiin koo applied mathematics fi applied physics dha. Kan hin jaalladhu ture garuu theoretical physics dha. Ammas yoo waaqayyoodha waggaa dhufu kee kan itti fufu theoretical physics dha. Ammas irra deebi'ee waaqayyoof galanda ta'u abjuun koo naa dhugoomaa jiran waggaa dhufu International Center for Theoretical Physics Trieste magaalaa bareedduu Italii keessattidha waggaa tokkoof kan hin baradhu. Biyya Xaaliyaanii. Sana booda immoo waggaa tokkoof jechuudha. MITT waggaa 5 PhD argadheera kanaafuu waggaa tokko dhufu ICTP Trieste keessatti Xaaliyaaniitti dabarsaa
waggaa shanan itti aantu immoo Center for Theoretical Physics MIT jechuudha kan inni tuuf. Okay. Waggaa mara fuulraa kaaseetti kan itti deemtu jechuun jalqaba waggaa kanarra. Fulbaana tuun ga'een hin deemu. Waggaa tokkoof xaalaanii deemtaa jechuudha. Xaalaaniitti maal kan isin koorsii fudhattan? Wayi maal irratti xiyyeeffateetti kan itti deemaa jirtu? Programmii isaa High Energy Cosmology and Astroparticle Physics jedhama. Achi keessaan kan inni sirriitti jaalladhu High Energy keessattuu jalqabaati. Achi keessatti Quantum Field Theory koorsii lama fudhannaa, General Relativity hin jira, Particle Physics hin jira, Standard Model hin jira, Group Theories hin fudhanna. Okay, namatti tola baay'ee. Kan itti amma kaasaa turte keessaati PhD dha kan itti barachuuf deemaa jirtu jechuudha MIT. Kaampaasichi akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaarra kan jiru waggoota dheeraadhaaf sadarkaa tokkoffaarratti kan inni argamu teknooloojiidhaan baay'ee addunyaa irratti beekamaadha jechuudha. Akkamitti argachuu dandeesse baay'ee sarpiraayiziidha kuni. Ani iyyuu gaafa jalqabaa argadhe namanne daa'imni Profeesariin MIT dha jalqabaa congratulation raajii argatte itti gaafa naan jiru ani namanne natti ulfaate minaan jedheen deebisee fisumaaf iyyuu sababa deebi'ee bilbileetti kan inni na amansiise. Kan ta'u kan anaan kan natti ulfaate yuunivarsiitii baay'ee gaarii ta'uu isaa caalaa iyyuu backgroundiin koo applied physicsdha. Deebi'ee yuunivarsiitii reputation qaburraa miti. Jechuun asii qabxii gaarii qaba akka asiitti garuu qabxiin koo asii inni foorii fidee fi inni yuunivarsiitii biraadhaa warri gurguddoon foorii fidan wal qixxee miti. Utuma raajiin maal barate jedhanii weebsaayitii Adaamaa Saayinsii Teknooloojii yuunivarsiitii ilaalan iyyuu piroogiraamiin koo hin jiru. Personal recommendation naa qabanii naa barreessan keessaa isa tokko duwwaadha profaayilii gaarii mala searchgeetii irraa kan qabu. Naan iyyuu baay'ee na dinqisiisee ture. Garuu piroosiin ittiin argadhe sitti himuudhaaf gannaa yeroon waggaa sadaffaa fixu virtual summer school ture. Jechuun toopikii muraasa sadarkaa keenya ol ta'e irrattitu haayilaaytii masee duwwaa nu ibsu. Kana kan godhu hawaasa fiiziksii Noorz Ameerikaa jiraatudha. Hawaasa fiiziksii Itoophiyaa. Ethiopian Physics Society Noorz Ameerikaa jechuudha. Achirratti namicha yeroo jalqabaatiif nama Itoophiyaa keessaa wanta barachuu jaalladhu baratan argadhe Dr. Kaasoon jedhama. Ofiisaatii Stanford University Theoretical Particle Physics barate. Achi isaan akka carraa ta'ee mentorship programmii waan jedhu baasan. Waggaatti nama kudhaniif Itoophiyaa keessaa ijoollee qabxii gaarii qaban garuu diriimii isaanii Itoophiyaa keessatti foloo gochuu kan hin dandeenyee fi akka isaan carraa biyya alaatti argataniif gargaaru jechuudha. Sababni carrachiin banamee achi isaan kan isaan nuuf godhan qormaata TOEFLiin, GRE fi application fee yuunivarsiitii muraasatti nuu kaffaluuf ture. Sababni deebi'ee immoo isseef gaafa barreessuun barreeffamoota proofreading nuu godhu. Editing nu godhanii ilaalu yuunivarsiitii faa gaafa nu gargaaru. Ana kan sitti sababii yuunivarsiitiin keenya baay'ee reputaabiliidha. Akkasumatti rekommendeeshinii namni warnaa barreessan profaayiliin isaanii isaan biratti amma kana vaaliyuun qabaata jedhee yaanne sababni seekoo barreessanii Dr. Kaasoon kanatti argan. Dr. Kaasoon seekoo dubbisee sababni yuunivarsiitii baay'ee gaggaariitti appilaayi gochuu qabda naan jedhee itti dabalee iyyuu kan Ethiopian Physics Society Noorz Ameerikaanii naa kaffalan ol gara doolaara 400 kiisaatii itti dabalee naa kaffalee isaan alayyuu Dr. Kaasoon baay'ee nama gaariidha Itoophiyaa dhufee ture. Kitaaba naa fidee na dubbisee jajjabaadhu naan jedhee akkasitti na gargaaraa ture. MIT kan hin argadhe irra caalaa amma ammaatti wanta na accomplishii godhanii tun ta'in wanta inni argadhe duwwaadhaan tun ta'in haalan keessa jiru keessatti waan hin argadhe jechuun MIT yuunivarsiitii isaa acceptance rate isaa naannoo %5 nama 100 keessaa 5 caalaan fudhatuun akkas jechuun yuunivarsiitii gurguddaa akka Harvard Stanford fa'aa yoo apply godhanii kan dhaban baay'eedha. Isaan amma naa gadi ta'anii tun ta'in isaan conditionii gaarii keessatti baratan. An garuu asii applied physics barachaa qabxii applied physics kooti gaarii ta'e gadheera. Kanaan ala immoo koorsii 5 ol theoretical physicsdhaaf kan barbaachisan silaa kan levelii kanatti barachuu qabu ture. Ijoolleen MIT fa'aatti baratan Cambridge University fa'aatti digirii isaanii baratan kan isaan baratan ofii kootii as taa'ee dubbiseera. Kanaan alas riisirchii theoretical physics irratti hojjechuu hin danda'u ta'eyyuu yaalii mataa kootii xiqqoo geggeesseera. Ofii kootii jechuun nama na gorsuun qabaatiin waan ta'uu hin godhin. Isa kana personal statementii koo keessatti sirriitti ibsee yeroo yaadu kun isaan impressii godheera jedhee yaada. Okay, amma almost kan itti barachuuf deemtu PhD dha. Akkamittidha? Jechuun namoonni akkan beekutti ofii koos akkan beekutti digirii jalqabaa fudhattee digirii lammaffaadha kan fudhattu yookiin maastersii jechuudha.
akkamitti digirii jalqabaarraati digirii sadaffaa baratte naagalle wantichi. Intinidha yuunivarsiitiin tokko yuunivarsiitichaa fi fiiziksii irratti hundaa'a. Fiiziksiin kan hin baradhu keessumaa tiyooritiikaal fiiziksiin industirii keessa hojiin hin jiru jechuun eebbifamtee achii fuutee waraqata kee baattee kaampaanii biraa lafatti qaxaramtuu hin qabdu. Yeroo baay'ee warra maastarsii barsiisanii kanadha jechuun fiildii kana maastarii godheeraa hojii sirriitti ittiin hojjechuu danda'a jedhameeti. PhD'n garuu filoosofii mataa keessanii dooktora filoosofii jedhamaan. እና ፊዚክስ ከንት ቀየበቱ ፕሮፌሰር ይመተውዳፍ ቹን በቃ ፊሎሶፈሪ በፊዚክስ ሰናት ተውዳፍ ይጀቹን ከናፈኝ ዩኒቨርሲቲ ጉርጉዳኔ ጋፋ ፕሮግራሚ ከነቅ እንደሰን ጆሌኒ ደንዳኒ ፕሮግራሚ ከና ፊቲንግ ወዱቴ ታኒ አመ ፒኤችዲ መትፍጡ ቀቡ ፊዚክስ ኦፍ ኢንዱስትሪ ሴቪንግ ኢንጂነር ከናፈኝ ፒኤችዲ ኖርማሊ ወጋ ፍሩንቱሬ ማስተርሲ ወጋ ነው ነው ወልተጀብረኒ ወጋ ሸንጎና ወጋ ጀልቀባ ኮርሲ ስላስረካ ማስተር ሲቲ በርሲፈሙ በርሲሱ ሰቦዴ ሪሰርች ትሱታ ኢንትሮዲዩስ ይጎቻለ ስሪት ከነት ሪሰርች ጀልቀብ ዴ ዶክተር ፊሎሶፊ ከበረሱ ጀልቀብ ወጋለም ፈዳ ከይቲ ኦኬ ባሪዳ ለመጥቶላ ካምፓሲ ከና ጋባ አፕላይ ጎቱ ካምፓሲ ከና ዱባ አፕላይ ጎቱ ነው ካምፓሱ ተካንስ አፕላይ ጎቱ ታቸው ከንቲ ፍረተም ተከዱኛ ተሰቶ ኮፋቴና ኦልሞስት ቢዮቶ ጉርጉደት ድራ ቢዬ ሰራት ካምፓሲ ባያው ማንቴፍ ካንድረ ዴብራ ያልቴ ኮፍቴታ አሞ ከሚቲ ሰከና ካናንድራ አማ ማተን ስኮላርሺፕ አፕላይ ጎደ ኤምቢኩ ሱመ ጀልቀባ ኮደ ገሩ ጋፈን አፕላይ ጎዱ ከና ወልዶ ከገራ ኢንስቲትዩሽን ኮዳኒትን አፕላይ ጎደ አችኬሳ ጃ ዮኪን ቶርባ ፒኤችዲ ዳ ሰዲ ፕሮግራሚ ወጋ ተኮተኮቲ አኩማ አይሲቲቢ ከና ጀቹ አችኬሳ ዩኒቨርሲቲ ለመድዋደ ፒኤችዲ አፍከን አክሰፕት ይነጎደ ኤምአይቲ ዳፊ ኢኮሌ ፖሊቴክኒክ ኮንፈረንስ ኢንጂነሮች ዩኒቨርሲቲ ጋሪዳ እና ተኮሞ አይሲቲፒ ዳን ዩኒቨርሲቲ ብራንከን ሳብጀክት ነገሩን ያከን ስለካሳቶ ላይ እንትን ሁንዳው ሬፑቴሽን ነቹን ቀብጢሙ ጫንኩን ፎሪ ፊዴራ አፍሪካ ኬስ ኢትዮጵያ ኬስ ትጋፈ ጀደሙ ቫልዩን ቀቡ ፊሳኒፍ ስታንዳርዲንግ ኡቱ ኤምአይቲ ኒ ጋፈን አፕላይ ጎዱ ኬሳ ከኒ ክራይቴሪያ ሰንጋፍታን ኬሳ ከን ጋሪ ጎዱ ትሬ እንትን ይጋፈቱ ሰብጀክት ኢንፍራደ ሊስት ያከን ጎዱፍ ነጋፈቱ አቺ ኬስ ደሞ ሰብጀክቱ ዘንዶ ማክሌት ቶፒክ ኮተን ፍራደ ጆ አከዘቹን ኤሌክትሮዳይናሚክስ ፍዴራ ዲጋፈን በሬስ ቴክስት ቡኪን ራበረን ፊ ቶፒክ በረን በሬሳ ፊዚክስ ደሞ ዶንዶ ማተሰኩማ ኳሊቲ ነው ቲምበረን ነው አደደተው ይመሌ ኤሌክትሮኒክስ ሲስት ካኑ ወረ ማይቲ በረታይና ስተከምበረን እና እንጋሪ ትሬ ለመፋሞ ስቴትመንት ኦፍ ፐርፐስ ዋና ማታ ኮምፕሊሽ ጎዴፊ ዋንተን ገርፉ ድራት ከሮለ ቀቡ ዱባቱን ተይን ሐለ ከሚኬሰት ሃያ ከና ወጅቹ ደንዴ ነጋፈተኒ ፐርሰናል ስቴትመንት ኢንጂነር አችረት ሐለ ኢትዮጵያ ኬሳ ከቲዮሪቲካል ፊዚክስ ኢንጂነር በርሳን ቲዮሪቲካል ፊዚክስ አፊ አን ሆርዶፌ ነጉርሱ ደንዶ ፋነ ከንጅረ ከነከነን ተሜ እኒ ታሪ ሳንቲ ጋሪ ተይ ሁለቴር ኦኬ ጋሪ ባሪዳ ትሬ ፒኤችዲ ኪ አጁራን ተጠ በረቶቹ ላዝ አማዋቀ ፈገለት ወጋ ጃቦዴ ቲዮሪቲካል ፊዚክስ እንጀለ ወለያድ እና ኢሳውል ሞከነ መተሰሉ ቲዮሪቲካል ፊዚክስ ኬሰቲ ፈንዳሜንታል ሪያሊቲ ቀየበና አከዘቹን አመዩ ዋንት ሶሪ ማራ ከሰከሰ ጀነመጁ ኦልሞስት ቨርጂ ፊሎሶፊ ረጅራ ከዘቹን ፊሎሶፊ መታኮት ያፈከናፍ ዮኪን አከገዳ ፊሎሶፊ ፋ ዮኪን ክርስቲያን ወርልድ ቪው ኮ ዮኒ ደንደያም ሳይንስ ያምጅሩ ወጅኔ ቹላ እንትን እቲሎ እንትን ይጎቹና እንዳ ኢምፖዝ ይጎቹና እንዳቸው ፊሎሶፊ መታኮት ይምበረስ ኦኬ ወንተላ ባሪዳ ትሬ በረቶታ ሳይንስ ዮካንሞ ቆራኖ ገራገራ ጎቹ በርባደል ዳምሳ ከሚቀበል ፊኮቲ እንትን ይትሬ ዋንቲ ከርቶኮን ጋሪ እንታኔ ሃይሊ ፎከስድ ኢንትሮ ጀቹን የሮንዳ ከን ያድ ዋይ ቲዮሪቲካል ፊዚክስ ሲቲ ስኪል ኮ ዴቨሎፒንግ ወረደ ሪሶርስ ጅረን ጋፈን ዳሉ እንዱማ በቃ ገርማ ቲዮሪ ከነረዳ እና ፎመስ በረት ሳይንስ በርቹ በርባደን ከነ ጎርሱ ገረጫሉ ወረገር ቲዮሪ ጅረን ፊዚክስ ዳፊ ማትስ ይጀቹዳ እሳኒ ፍላምስና አሙ ተኮ ዋንት ጋሪኒ ዩኒቨርሲቲ ነከ ኤምአይቲ ፋ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ጉርጉዶን ዶምቶ ይቹዳ ኮርሲ በርሲሰን ኮርሳት ላይኒሳ ኮንተንት ኢሳ ክታብ በሬራ በርሲሰን እንደሳ ዌብሳይት ሳኒ ረንካው በርሶኒ ጋሪ ነሞ ባየንጅሩ ነመነ ጋፈቴ ፊ ኬሳን ከኖፊን እንደንዳ ሌክቸር ኖት ዲፋን ጅጅራ ፍሪ ይቹዳ ክታባ ተኮ ሰካታን ታርገተን ጅጅራ ከናፊዩ አምፍኛ ፋከ ቲዮሪቲካል ፊዚክስ ላቢ ገሉ ሰንበርባችሱ ክታባ ከያርገቴና ጋፊ ያርገቴና ቶፒክ በሩቀብ የሮ ኮሚቴ ማለክ በሩቀብ ዱበርቴና ሰቢቲ ወራ ዶ ጋሪ ተበርቻጅራን ይገርታቱ ፍንጅሩ ከናፉ አስታኒ ከርመታ ሳይንት ፉደንዶ እንዳውም ነሚቶኮ ስሪት ዲቮቲ ኦፍ ጎሌ ኮሚቴ ኦፍ ጎሌ ስሪት ነንዱብሰ እነኑ ጀደለ ያዳታነን በረታን ኢንጂነሪ ሁማንቴን ኦፊሳት ኢንዱብሰ ፊዚክስ ማትሲስ ስሪት ዶ ጋሪ ገውደንዳ ከናፊዩ ከነን ጉርሱን ኦፊ
jechuudha. Fakkeenyaaf amma ijoolleen Adaamaa Saayinsii Teekinooloojii Yuunivarsiitii yoo dhufuu barbaadan Adaamaa Saayinsii Teekinooloojii irraa yookiin barsiisaa jireenya irraan dhufaa argadhaa duwwaatu hin ta'in kaarikulamii astuu duwwaatu hin ta'in kaarikulamii intarnaashinaallii ilaalanii hordofanii isa booddee isa asiitii wajjin wal simsiisaa. Qabxiin isin barbaachisaa garuu qabxiin gahaa miti. Jechuun fakkeenyaaf amma akkuma silasii kaase qabxiima kana qabaadhe yuunivarsiitii baay'eedha kan rijeektii na godheen. Qabxiin kan inni sii godhu wanta hojjette kan biraa waan akka riisirchii fa'aa yookiin immoo wanta ofiitiin yaalte isaaf wayitii sii kennan akka amanamtu godha. Cal jettee fakkeenyaaf amma kana hin danda'a jettee iddoo haasoftu kana beekaa hin baranne garuu qabxiin koo immoo inni kun kanatti gaafa agarsiistu gaariidha. Kanaafiyyuu qabxiin barbaachisaadha garuu qabxiin gahaa miti. Waan jaallatan san istaandaardii kamii akka barachuu qabu intarneetii irraa ilaalanii hordofanii ilaaluu qabu. Hundaa ol garuu intila wanta jaallattu murteessaadha sababa ta'eef utuu namoonni saayinsii jaallatan kutaa 11 faatu hin geenye sirriitti waan jaallatan adda baasanii gaarii natti fakkaata dhaamsa qabuufis kanadha. Ijoolleen immoo Adaamaa Saayinsii Teekinooloojii dhufuu barbaadan akka applied fiiziksii malee fiiziksii normaal hin jirre baruu qabu. Garuu immoo tiyooritiikaal fiiziksii gara kwaantam fiild tiyoorii fa'aa kan warra maatii gar malee barbaadan dhaqu yoo ta'e immoo fiiziksiin isin barbaachisaa maatiin hin barbaachisan. Kanaafuu yoo Adaamaa dhufanii duwaalii baratan fiiziksii tokko barachuu caalaa gaariidha. Koorsii gaggaarii baay'ee jira sababii ta'eef jechuudha. Yeroo amma sarara deebi'ee kan hin jedhu Adaamaa Yuunivarsiitii irraa astuu irraa kan inni ekspeektii godha achitti kana kan hin baradhaatu hin ta'in hundumaa ofirratti jechuudha loolii isaa ofirra kaa'uu qabu. An kana baruun qabananii of murteessuu qabu. Kanaaf amma caalaatti kan itti gochaa turte kan jechuudha. Kan itti gibbiitii argatte caalaa kan itti ofii keetii dubbiste caala moo akkamitti jechuun barumsa gibbii keessa yeroo turte keessatti akkamitti kan itti raabsitee namooti dhufaa jiranis akkamitti ekspeektii godhanii dhufuu qabu. Hin caala jechuu mitiin garuu akkamidha fakkeenyaaf warri fiigicha fa'aa fiigan amma inni sadaffaa ba'u jechuudha. Sekeendii tokkoffaadhaaf isa arfaffaa dursamini akkuma kanalla barumsa yuunivarsiitii kanaa ariifii mayyoo ta'e iyyuu Almost like 89% isaa si barsiisanii yoo ta'e kan barbaachisu garuu 90% yoo ta'e isa percent tokko 89 caalaa hin jirtu. Mani garuu immoo utuu isheen tokko sun jirtees immoo kana miti. Mani kanaafuu waan baay'ee argatu barsoonni baay'ee gaggaariin jira. Anis dhuunfaadhaan kan hin beeku barsoonni baay'ee gaggaariin jiru garuu inni namarraa argattu inuma argatta isa kilaasii galtee garuu ofii keetii of murteessuu qabda. Yeroo kennite dubbisuu qabda jechuudha. Jechuun caalaatti kan itti gochaa turtes akkasumadha. Kumsila dubbattee dubbisiisee konsiistaansii qabaa manatti galtu sun dubbistaa. Gannasi fakkeenyaaf yeroo koronaa fa'aa keessa ji'a 9 sana yeroon baay'ee sirriitti fayyadame yeroo sana ture. Sirriitti ndaam irra deebi'eetti yaadee akka kaarikulamiin as ta'u kun appilaayi fiiziksii tiyooritiikaal fiiziksiidhaaf nan gargaarre baree irra deebi'ee kan koor istiraakcharii godhee akkamittiin asii gireedii hojjechaa deebi'ee tiyooritiikaal fiiziksii kootiifis piroofaayilii koo immoo fooyyessaa kan deemu irratti kan hojjedhe akkasidha. Saatii firii taatu yoo dubbistes isa yeroo yuunivarsiitii keessa jirtu caalaatu ariifitti biilii goota. Egaa wanta baay'ee irratti milkoofte ammaatti almost gidaamitii kaatee MIT keessetta. Egaa dhaamsa maalii qabda gara dhumaatti jechuun dargaggootaafis warra fiiziksii barachuu barbaadaniifis ijoolleen si booda dhufaniifis dhaamsa akkamii qabaatta? Ammas dhaamsa irra deebi'ee jiru keessumaa qeerroo fi qarree keenyaan jechuudha. Akkas gochuu qabdu amma achiif gochuu qabdu turtan jedhee haasa'uu hin danda'u akkan isinitti himee jechuudha. Odaattiin baradheen kutaa 9 keenya 12 jechuudha. Innaa odaan baay'ee mana barumsaa gaariidha jechuun Oromiyaa keessaa tokkoffaadha. Sadarkaa Itoophiyaatti iyyuu akkasumadha. Asirratti immoo ijoollee baay'ee qaxalee hojiitti walitti qabamee barata. Isaan ala garuu intinii ture fakkeenyaaf ammaa yeroo qabsoo keessaa jechuudha. Qeerroof qarreen keenya baay'inaan barumsa irra turre. Nuyi garuu achi nutti cufama balballee gibbiidhaa yoo kan baane jechuudha. Charchii mafaayyuun dhannoo barumsa keenya duwwaa irratti fookasii goona sa'aatii sanaa jechuudha. Inni jiramni annama Kristiin waan hundumaarraa eegamee baratee nama pireejirii adda addaa jala jiruun maaliif akkasin taatan jechuun natti ulfaata. Maaliif kontiroolii isaanii keessa jiru waan meeqaa yaada isaanii gara meeqa jira akkas namni si biraa du'aa jiranii waan baay'ee jira. Kanaafuu isaaniin akkas dubbisuun akkas tumuun natti ulfaatan ammas haala Oromiyaa keessatti taa'aa jiru beektan yooni privileejii mataa kootii argadheen jechuudha. An carroomee advaanteejii baay'een qaban normaali jechuudha.
Kanaaf nama baay'eedhaan akkas gochuu qabdu yookiin immoo akkas godhaa malee jechuun natti ulfaataan ofii kooti. An privileejiin qaban ture. Asii yuunivarsiitiin keenyas relatively yuunivarsiitii kaan caalaa nagaa ture. Barsoota gaggaarii turanii piroogiraamiin keenya ariifiidha nama dubbisiisaa. Koondishiniin jiru gaariidha. Kanaaf dargaggoo biraadhaan akkas gochuu qabda turte yookiin immoo achievementii koo kan isaaniitti wal bira madaalee kan koo gaariidha akkas jechuun natti ulfaata. Garuu immoo wanti jechuu barbaadu isuma dhugaa dubbachuuf qeeroon Oromoo tokko utuu carraa gahaa qabaate amma argadhe kana seema xiqqoo kana jechuudha. Seema xiqqoo kana utuu argatee wanta inni ta'uu danda'u bakka nan bu'a jedhee yaada. Kanatti nan gammada. Wanta isaaniif fakkeenya ta'uu danda'us kanuma jedhee yaada. Waan xinnoo qabanii yoo hojjetan iddoo guddaa akka isaan ga'uu danda'an. Qarooma kuush jennee haasofnaan isaa akka isaan ga'uu danda'an abdii guddaan qaba. Garuu ammas immoo haala jiran keessa caalaa jechuudha. Haala naannoo caalaa ofii isaaniitii maal hojjechuu akka danda'an irratti xiyyeeffatanii jira wanta baay'ee wanti dhoowwuun garuu achuma keessaa iyyuu fakkeenyaaf seenaa warra Israa'el faayyuu dudubbistee bara Hitler isaan fixaa ture sana keessa jechuudha yeroo concentration campii faatti naqaman san yeroo sanadha kan isaan saayintistoota baay'ee maatimaatikshaanota baay'ee fakkeenyaaf 20th century keessa warra jiran hundumtuu almost baqaa keessumaa first half century jaarraa 20ffaa jechuudha. Kan control godhe Einstein fan, Alexander Grothendieck fan mathematicianonni beekamoo filosoferonni fan isaanidha. Sa'aatii sana rakkinuma guddaa keessa ta'anidha. Ammas rakkina keessa jiran kun akka inni ulfaataa ta'e beekan. Haalli baay'ee ulfaataan akka isaan hojjenneef isaan qabu jira. Garuu kanuma keessaa iyyuu tattaafachuu dandeenya. Nan tattaafadhaa. Yoo akkasiin ta'edha kan waan barbaadnus argannu kan waan barbaadnus tuufsiisuu dandeenyu jechuu barbaada. Hayyee ormasti gaaffii qoxumureera dhumarratti namoota galateeffachuu barbaadu qabaatte qaamotas. Namoota galateeffachuu barbaadu garmalee baay'eedha. Isa tokkotu dheengaddaa teessisii PhD isaa fixeetu It takes a village jedhee dhumarratti namoota galateeffatu ganda guutummaadha jedhee anis lakkaa'iftuun barbaadu garuu barsiisota amma waa'ee barumsaa haasaa irratti xiyyeeffaddat kan galateeffachuu barbaadu barsiisonni kutaa tokko ka'anii amma maatiin barsiisonni isaanii barsiisota baay'ee gaarii turanii baay'ee gaarii garuu addatti barsiisonni maatii kooti barsiisonni ragaa kooti baay'ee walitti siqna maaliif akka ta'e hin beeku kutaa afurii shanitti barsiisonni barsiisee odaatti barsiisonni barsiisee asitti yuunivarsiitii keessatti barsiisonni barsiisan hundumaa isaa akaademikii barumsa duwwaa osoo hin ta'in parsonaal iyyuu baay'ee walitti siqna. Barsiisaa koodaa barsiisaa margaa sirriitti galateeffachuu barbaada. Asii Dr. Naataa addaan galateeffachuun barbaada. Garuu isaan lamaanii yeroo hundaan argaa wajjin taphanna walitti naasaa. Barsiisaan argee hin beekne erga gaafa na barsiiseeti barsiisaa Lalisaa jedhama. Kutaa 4-5tti erga na barsiisee. Almost hundaa ol isaatiin xinnoo ture waa'ee barumsaan beekanitti miciriisee kan na keessa kaa'ee sadee yaada. Yoonni viidiyoo kana ilaalaa jiraate kan inni dhaga'u baay'een barbaada addatti galateeffachuun hin barbaada. Barsiisaa margaas baay'ee galateeffachuu barbaada sirriitti. Yuunivarsiitii keenyaas barsiisota gaggaariin baay'ee jiran fiiziksii keessas jechuudha goggoboziidha. Advaayizariin koo Dr. Tewoodiroos baay'ee nama gaarii ture. Dr. Magarsaa fa'aa Dr. Taamiraat fa'aa baay'ee nama gaarii turanii. Garuu kan inni Dr. Naataa addatti galateeffachuu barbaaduuf barsiisonni akkas ta'e goggoboziin jiru. Koorsiin jaalladhu keessumaa barsiisota goggobozii ture. Garuu barsiisonni hundi isaanii gara waan fedha isaaniitti na harkisu maleessaa hawwii koo naan kabajan. Akkas teoreetikaal fiiziksiin baradha gaafan jedhuun kan sappoortiin godhu baay'eeti. Dr. Naataan garuu addatti sirriitti bakka waan hin barbaadu barii isteepii hundumaatti fiiziksiin maatii duwwaa akkamitti kan qayyabatu ta'e laayifii keessattis akkas karaa hundumaatiin akka meentariitti jechuudha. Erga wal barree baay'ee na gorsa. Isa sirriitti galateeffachuun barbaada. Kan biraa immoo Ethiopian Physics Society North American fayyaasaa almost gara birrii 80,000 kan fixe applicationii kana university apply gogochuu achi keessa percentage 50 ol Ethiopian Physics Society North American mentorship 21 program isaaniitiin kan sappoortii godhanii sarara kanatti Dr. Kaasaawun kiisaa keessatti dabaleeti. Kana lammoo exam fi faana kaffaluudhaan akkas qo'amaatti na erguudhaan kan baay'ee na gargaaru qumbiidha. Qumbii saddatti kan galateeffachuu barbaadu namoota baay'eedha kan na gargaaru garuu kan natti tolee namoonni baay'een gaafa na argan qabxii faa ergan fidee akkas jira yoo waan godhan faamnanii yookiin immoo waan itti haasa'an nama sooromuu faa barbaadu yookiin nama beekamuu faa barbaadu akkasitiin kan isaan natti haasa'an wanta barbaadu hin beekan sababiitiif. Annaa garaa qulqulluu natti haasa'u beeka garuu natti hin tolu. Sababni qumbiin gaafa na argu sirriimatti diriimii koo beekti. Teoreetikaal fiizistii akkan ta'e piroobileemii irratti hojjechuu barbaadu ispeesifikaalii beekti. Garmaleen gammadee nama hundumtuutu nama akkas diriimii isaa beekee sappoortii godhatu qabaate milkaa'uu yaada. Warra kana addatti galateeffachuu barbaada. Baay'ee galatoomi siin jennaan illee
sagantaa bareedaa waliin dabarsinee wanta taasifate baay'een isaa kan namatti toludha. Akkasuma dargaggoota keenya boodaan dhufaniifis akka inspaayireeshinii ta'u abdii guddaan qaba. Anis eeyyamaa taatee interviiwwan nama wajjin gooteef baay'een si galateeffadha. Yeroo biraa ammas waggaa ja'a yoo wal agarree kanaatti walitti deebina. Sagantaa bareedaa ture. Baay'ee galatoomsi. As galatoomina kabajee na waamuu keetiif fi ergaan dhumaa koo kan biraan immoo ijoolleen gara gadi keessumaa kutaa 9ffaa ga'anii jiranii fiiziksii fa'aa maatii fa'aa barachuu barbaadan yoo karaa keessaan dubbisanii nan goggorsan. Ammaaf iddoon geenye nama gargaaruudhaaf garuu wanti gochuu danda'u waan hin keessa darbee fi wanta baree dabarsuu hin dadhabu. Isa kana gargaaruuf qophiidha. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo Raajaa Shannaa wajjin interviiwwan taasise kan akka ture akkasiirraa barumsa guddaa argattan abdii guddaan qaba. Akkasumas piroosesii keessa darbe baay'een isaa akka barsiisaa ta'ee fi akkasiirraatii waa hubattan abdii guddaan qaba. Namoonni keessaan isa qunnamuu barbaadan keessumaa namoonni paashinii fiiziksii barachuu qabdan barattoota kutaa 9-10 jirtan keessaan isa qunnamuu dandeessu. Diskiripshin booksii keessaa infoo isaa akkamitti akkasiin argachuu dandeessan isiniif keenya achiin argadhaa isiniin jenna. Egaa namoonni yaada qabdan koomentii keessatti barreessuun dagatiin isiniin jedha. Qophiin kun yoo isinitti tole qophiilee kana fakkaatan biraa argachuu dandeessu waan ta'eef chaanaalii kanarratti sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Baay'ee galatooma.